Akkam jirtan hordoftoota teenya oduu halkanii qabannee dhiyaanneerraa hangafoota oduu. Halkan keessaa sa'aatii 3 irraa jalqabee hanga sa'aatii 11:00 waajjirri guddaan nufuu banaa jiraachuu burqaan oduu halkanii gabaaseera. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 3:30 hanga sa'aatii 11:00 waajjirri guddaan nufuu banaa jiraachuu burqaan oduu halkanii ifa godheera. Qorataan nufuu halkanii akka ibsanitti dhufuun gurguddaan halkan keessaa sa'aatii 6 hanga 8 jidduutti dhufuun gurguddaan paaworii qabu dhuka'aa turuu himaniiru. Abbaan manaatii fi haati manaa tokko sababa dhufuutiif jecha himannaa walirratti bananiiru. Hordoftoota teenyaa oduulee qoqqoosaa hordofuu yoo barbaadan qoosaa tubee subscribe gochuudhaan nu hordofaa.